Araka waan takka rakkatini akka waan eegagaa fudhatetti mukayyafa malee kophee bareeda malee Suudaan kanatti maal akka uffatan hin beekna sigale hin argini yoo gaddeebi'anii miskiintitti waggaa meeqa mana madaam laffaatee fidan boochisan baxaan miyaataazino yaaki akkuma dubartiititti namni dubartii irraa rifatuudhuma qaba dubartiin haadha teenna obboleettii teenna ilmoo teenna jaartii teenna firendii teenna ta inni ujjalaa qabu dubartiidha isa dhugaa rabbi yoo dubbanne jechuudha. Roorroon akkanaa kun amma barka Suudiyyuu caaleen Suudii amma yeroo tokko tokko yoo wal kayyanuun hin jira dhugaadhaa mallaqoodhaa fudhachuun hin jira lakkuu afurii wajjin karaa gubbatti gatuun kun hin jiru bar Suudii yoo taatellee mana na cabsan jettee mana namaa geessitee mana namaatitti silkii itti faa cufatu takka takka hin jira malee isa karaa gubbatti baatanii gatan kun bar hin jiru. Amma gara hawwiitti yoo deebine hawwiini liiftii haa wallaaltu haa beektuun sun waan biraati garuu waa'ee dawaa kana naannessuu kanarratti turteerti. Mucaan amma hiriyyaa keessanii ka doktora jedhee of moggaase kuni milkii ture beeruma naannessaa ture jaarti miqaawwannoo qoree suuraa kakkaasaa ture minaamin nasri mafaa jala deeme kaameraa qabaa ture hin beeynamaa miidiyaa kanatti argina fammasee maalin fammasee suura mabira jala deemuun fammasee malee yaa Oromo malee sagalee ta'ee waa fammasee miti sigalee waan hamu malee arrabsee fammasee miti nama haasee ayyuu beeku miti kaleessa iyyuu gizeemni kuma sadii daawwatu waan isa haasa'u argine sigalee. Kanaafi akka rakkoo inni qabu haasaa isaatti beeksisa sigalee. Mucaan kuni nama ganaa lafaa ol deemu nama ilmoo daa'ima qabu nama dubartii uf jalaa qabu hayti isii yoo bira jiraate ammallee osoo deebisee fi ima bareeda maaliif haqa isiitti isii boochise malee bilaashatti imimmaan namarra yaa'u hin jiru. Isa immoo Dubaayitti nama qabsiisuun hin jiru minaamin jedhamuufi jiraachuun malaa jiraachuu dhabuun mala san isii warra Dubaay jirutu beeka. Isiyaa fi isiif rabbi ibtu san namni wanni nu beeynu hin jiru. Agriimantii immootu isa jetteefi yeroo baay'ee namni kenna biyya ormaatitti higgaawii miti ilmuma biyyaati namuma kenna jedhanii waliin dalaganna jedhee namni walitti dalagata malee agriimantiin barreessanii yoo kun bade kanaan wal kassafna kanaan wal gaafanna kun kara qaxxamayee namni kenna hedduu warri dalagaa gurguddaa kaampaanii dalaguuyyuu kaawaan barreessee walii mallatteessu hin jiru hedduu ijoolleen Oromoo amantimaa walii dalaydi yoo argite viidiyoo wayii kunoo asi gaara Yaman kanatti mucaan ijoollee safara qabsiisee Yamantootatti jiddatti wanta kana ergisiisee meeshaa kana ergisiisee riyaala 100 meeqa jedhan kunoo akkasitti ija mataa yaasaa jirti jechuu torbaan moo 15 irra viidiyoon deddeemaa ture yoo argite feesbuukuma kanarratti. Sigalee namni kenna yeroo baay'ee mallaqa irratti wal gana haa ta'u mootu dhiiraaf dhiirillee yoo wal gane rakkoo miti ilma dhiiratti wal gane jettee dhiibsa. Garuu yoo ilmi dhiiraa namni guddaan kun mucaan bareedan kun kamaatii qabu kun ijoolleen Dubaay guutuun jaaloo jettuun kun mucattii miskiina tana akkatti boochisu eenyummaa keetu himatuu si jibbisiisa beeyta. Mucattiin tun amantii ofii ka duraa dhiifte garana dhufte takka gara kanallee nama jibbisiisa. Intala biyyaatii lama akka biyyoomatitti illee uf nama jibbisiisa. Intala Oromooti sadii Oromummaatti illee uf nama jibbisiisa sigalee. Waan kana silaa ilaalcha kee galchee namni yoo waa balleessullee osoo waa balleesse gaariidha beeyta. Inni sadiin ifuun dhabne uumaa rabbiin dubartii isii godheetiniin isa mootuu dhiira godhee ifuun dhabne arfanii ifuun dhabne caluma jedhee mucantiin hin ganamte. Yooma birri iyyuu irraa qabaatuu baatte waliin dalaganna jedhee isaa duraan yookiin dalagaa biraa dalagu kaampaanii haa dalagu waan fere dallaala nama biyya irraa fiduu haa ta'u fere waan biraatu haa dalagu gara doktoraatitti gara dalagaa ofii uumatutti ol guddifte yoo ganamtu kaayyoo isiitu cite nama gaddisiisa beeyta. Sanirraanuu biyyatti darbamte aarii saninuu haa ta'u maal haa ta'u. Kana wajji anama ganama ijoollee jaalowwan isaa tokkollee wajjin haasofne mucattiin turre cufatee fakkaate lafa kanarratti aduu ijoolleen bakka gidee sargii waliin cafartu kana miti lafarti waliin dhageettu yaa ishee amarfaantillee wanni sun immoo dhuguma gaafa samoonii
walloltan tokko karaa keessatti naga girgirri isin uumaa turtan wal beeynanullee sabooni koonsarti irratti walloltan wayii yoo yaadatte taate. Kanaafi amma sila akka ta'uu qabu yoo dandeettan ofitti qabdanii yeroo bal'oo qofa wajjin utaaluu osoo hin taane yeroo wanni akkanaa isinii gale kanallee aboonni kun maqaa kennalleef gaarii miti. Si tokkochaaf Dubaay hundi maqaan badaara waan kana waan ofitti beeytu waan qabdu as kenni waan dhabdetti si guunnaa jedhee namni ima wal sattara si galee. Kanaaf ammallee fagoo miti yoo dandeettani akkas godha yoo qabaate irraa fuudhafi yoo dhabdan dirhamuma 200 mallee taatu kunaatillee shaanxaa maashaallah rabbiin si laaffise humna hin jirre kanaan baataa oolta walit daddarbaa fi mucayyoo waan biyyatti hojii wayitiin qabattu ergaa fi ofirraa callisiisa. Oromollee dhiifama gaafadhaa intala Oromoo gantani. Kanuma yaadatti. Laal doktora by the way maal akka taate beekta? Yeroo baay'ee shamarran kennallee rakkoo hin qabanii irra guddaa garuu ka rakkoo qabu ijoollee dhiirati beekta biyya kanatti jecha keessumattuu amma waan waa ta'an hin fakkaatu beekta sii galee nu jecha wallaahi billahi amma fakkeenya anamma akka kiyyatti tebba makiiran gubattee wanta jette san dura xiqqoma achi dura torbaan jecha qarshii wayii kanam naagalchi akkana jedhee nama hojjennu sii galee mataa keessa na dha'ee jira. Diraama 13,700 wayii akkas sii galee garuu asirra ol bahee hin boonne bakka laalee ima dhiise. Yeroo baay'ee ijoollee dhiirati illee waliin gallu biyya kanatti beekta baay'ee waliin ga'a. Anamma parsanaalii atamma yoo na laal an hiriyoota lama akkas hin caalan. Nama lama hin caalata tokkotu hin beekta malkaa Ahmad malkaadha tokkollee Kaalidii tokkollee Nasruu Mucaa jedhan tokko bakka waluun agaru ijoollee dhiiratiinu sii galee yeroo baay'ee anuu caanaa jala jira sii galee hamii maalii kanniin kun jechuu sii galaa miti warra mana arrabsu Ingilii waan taateef dubartii ofii irraati shakkanii si dheessanii fuudhi ka akka caanaa jalaa baatu ati. No, shakkii miti dhiisi waan baay'ee jira. Sii galee waan baay'ee jechuun wallaahi kama dhugaa sii galee tun immoo narraa dhugaa ijoollee dhiiraa baay'eetu tokko faa kana arrabsee dhala sagalee ergee faa ijoolleen natti ergiti dhageeffadhee kolfee callisa dubbachuun fedha sii galee waan saniif ka biraa mootu walirra dhaabattanii wal dhoysitanii maal ka jettan kana na'u birriin kumni takka kumni lama nama harkatti hin badaa barra osoo hojjettu jechuu fakkeenyaan harkatti badellee beekaa kafalellee beeka. Sii galee doktor ግን ደግሞ nama uqubii walitti qabatee jechuun sanuu ijoollee Oromootirra chiikota baay'ee walirratti qabatee sii galee nama baay'eetu jira beektaa akka qarshii akkasumatti qarshii uqubii guute jechuun harkaa nyaatee callisa. Ijoollee saniin durallee waliin gallu mucayyoon natti bilbilte kiyaaroo akkana naan jennaan sheeticha tokkotu jira. Isa itti kenne dhaqee fuudhe. Sheetichi tana hin gaafadha garuu lammata yoo ijoolleen qarshii akkana nyaadhamne naan jette lakkoofsa kiyya ittiin kennini durriyyeen ambaana arrabsitii dadhabe naan jedhe. Naa wallole sheetichu sii galee haga kanatti jirraa siin jechuu barbaadetti doktor nuti dubbachuun dadhabne haqa nama nyaate kana himuun dadhabne sii galee narraa kafalaa jechuu danda'an sii galaami. Commenti of godha jedhee dadhabe bakka itti of godhan hin beeku. Ayyee yaadan qaba. Sii galee ennaa doktor dhagaye. Commenti of godhe illee jala shaqaalaan gubatte hata nafastu dhiisi. Aga silaati hin qabamne hiriyootuma keetii ka qabame bani firiidamii nama dhooggattan akkasittu bani. Mee sabra. Ani waggaa lama dura jechuun. Waggaa lama dura mucaan wayii biyya kanatti dhukkubsatee beektaa mucaan dhukkubsatee gargaarsa gaafadheef obboleessi isaa tiruun ka mucaa dhukkubsate irratti dhalate Dubaayin jira dallaala birrii qaba jaartii qaba beektaa asii obboleessi dhukkubsannaan obboleessa kiyyaanu bargaafa dura mucaan dhukkubsatutti bilbilee mucaan kadhatee waa takka erguu fide gizee viidiyoo isaa arge anuu hin gargaara viidiyoo kaase mucaan obboleessa kiyya duniyaan tanurra haftee ormaan nyaataa jira minaamin naan jedhe beekta abboo obboleessi
obboleessi si keessi erga jedha birri viidiyoo kee hidhuu hidhinaan jedhe. In sobaa kun waggaa 9 guyya takka dirhama 100 ergeen beekuu dhiisii akkaan du'u barbaadaa naan jedhe tola jedhe. Gaaf kaan ijoolleen guruppii hidhattee dilee gargaaruu eegalan amma Dubaayiin silaa obboleessa tirutu jira. Nama biraatti kenna jechuurra aboo birrii eegayin gargaara jette keellee itti dabaltee siniin ergitaa fi ijoolleen akkana yoo sitti dawwalani wannoo kee kennii fi sarraafaa kee kennii fi birrii walitti qabi ergii fi jedhe. Ijoolleen obboleessa jennaan kan namni nama shakkuun jiraare birrii walitti qabate gara biyyaa haa galu achi keessa yaalli hin jiru jedhe. Gaafa kaan mucaan hin galu jedhe achumaan birrii san irra gachiisee dheeratti manaan bitate. Obboleessatti ruubar. Amma waan girrigirii hattuu maal jedhee dubbadhe malee mucaallee maashaallah fayyee dalagaa qabaa. Hagana obboleessa hatarrii gale. Yeroo tokko amma gisee obboleessa kiyya Dubaay jira manaam jedhe osoo Liibiyaa qabattee wayya Dubaay qabaachuurra jedhaa naman beektaa. Kanaafi amma mee rakkoo hawwii kana galteen tuni jaal milki keessan qofatti hin galle isin hundatti galtee mucaan kun immoo dawaa gurguratuuf kun wannoo banatee doktorii ta'ee nama waan namaa hatu kun yoo dawaan taane namatti gurgure hoo gabayaa isaatiif bareeda namni waa dalagatu nama mufachiisa waan kana ilaalcha keessa galchuu dadhabanii gaash milkiin dubbii ta namaa ofirraa fixanii as ba'anii Oromoon gaafan si galee. Gaari natti jiguurra oolu natti jiguu wayyaa በጣም ዶክተር አቲ ዋን ዱጋ ካፍቴ ቤታ ዶክተር ላል ማለከታቴ ቤታ ዋን ከነ ጀቻ ሙጨቲን ጀቻ ቀርሺ ሜቀቱ ብረት ሲሐፌ ይመዱ እሬገኬ ዮ ያኒ እራ ከፈላበር ሲገላ ቢን እንደና እራ ከፈሉ ሲገለ ቀርሺ ሜቀቱ እረት ሲሐፌ ይመዱ wanni bira amma sanumaa mire isilleen qabamtee galte way amma deebisaan taati waggaa 5 fudhata ishaaran hin taatu. Kanaafuu qarshii isii irra jiruufi sii galaa miti qarshii inni isiin isa biraa qabdu jechuu himattee waan agana biraa qaba agriimentiin kennallee kana naa haa kennu jechuudha malee mucattilleen Yo, akkata mucattiin haasoftuu ati argaa jiraate distii akkanaatitti shiroo akkanaa dalaynee wanni akkanallee akkana na ta'ee haati isallee akkana naan jettee dhugaan tiyya baddee bakka dhugaan isii badde san himatu gadi baastee jechuu wallaahi isii wajjin itti duula milkitti osoo isiin jecha risiitii isiitiif waan akkanaa jettee himatuu danda'uu qabdi. Sii galaami doktor namni waan tokko beeyta gara gabayaan deemte deema namni baay'een isaa callisuutu mataa zabilaal sii galee ijoolleen Dubaay biyya kanatti baay'een isaanii hattu ana dabale hundi isaanii jechuudha. Ijoollee dhiiraa baay'ee isaanii hin jibba dhalalleen akkasumatti dhalaa hattu jira. Ati daabboo hatta malee birriin tuutu yaani rabbisi araarame waan daabboo fixee lafarras waan adda doktor inkallat berkama duga wallahi wanda bola warra fitera wallahi dugo ana jolle ke saranti kiya si doktor kiya na mantu to ko batar giran na man diu yedi jolle ngu doktor na dagay sheko ta takki marfame beita wana na maragi site kufte narakifte beita amma jara baraka rabbiya baraka yarato idas kesa Tajachuu barbaade salphamatti doktor mee amma nama 40 50 guruppii hidha mucattillee waan isiin biraa qabdus waan irratti wal dhabanillee hundaa himattee achuma keessa waan akkanaati gaafannee jenne jecha eegas immoo yoo milkii waan san ka didu taate waan san isillee dheeffattee nullee itti himnee yoo ka milkiin didu taate gadiyaanee anaafsitu milkirraa haasaya. Taya. Barjara na. Tunillee taya yoo milkiin araadaa ta'e barjari lamaan mumalee dhufanii walii amananii xumuruullee hin danda'ani. Yookaan akkasitti
No. Yoo milkiin waan isiin irraa qabdu gurup irratti jaarsota irratti himattee yoo inni hin qabdu jedhee kasaggatu taate gaafsa milkiin utu gadi ba'ee itti deema. Waan garaa nama nyaatu waan lama biyya tanatti argee na dabbaru keessaa sitti himu. Warri biyya tana osoo ati eessaa dhufteen beekin yoo ati qarshii ittiin suuqa banattu qabaatte guyyaa tokko keessatti hayyama itti dalaydu sii kennamee maal taate hojii feetetti bobba'uu dandeetta beeta. Garuu namni kenna wal waanyallee, wal qaballee, wal kuffisallee, wal sakaalallee waan walii yaadu fakkaatee doktor. Wallaahi narraa dhugaa dubbiin tun. Amma Suuditti silaa Suudii tana situ nama geessayyuu na caalaa beeta. Yoo ati nama jadiida taate Suudii dhayitu. Gaaf jalqabate Suudii dhayitu. Namni firaa ka ati itti dhayite yookaan immoo saahibni fira keetii ka ati bira dhayite sun uffata sii bitet waan mushaawara bakka dalagaa si geessu mushaawara irra si kaayet dalagaa soqee bakka 200 dawwalee soqee dalagamte argamnaan yoo san mushaawara irra si kaasanii si erganiimi bakka dalagaa biyya tanatti garuu ati viizaa sirraa muranii dhuftee gaafa calqaba dhuftee mana namaa ol seentu san guyyaa san kiraa manaa si gaafatan. Namni ati itti dhufte keessummaan hin jiru. Yoo dalagaan argamtellee ka ati fira jaraa taatee jechuu amma ilmumti abbeeraa keetii jechuu yoo ka inni bakka dalagaa san ka dalagu taatee inni si seensise malee yoo atumti saahiba isaatirraan dalagaa argatte saahibni isaatii fi ilmi abbeeraa keetii sirraa dirhaama 500 yookaan 2,000 yookaan 1,000 akkuma bareedina dalagaatiin qarshii komishinii sirraa fudhatanii dalagaa seentu. Wanni Oromummaa ibsullee baay'ee jira, wanni Oromummaa keessa jibbisiisullee baay'ee jira biyya kana. Nama kenna wal miidha malee akka biyyaatitti bar laa ilaaha illallah. Bar biyya kana poolisii yoo kararratti gommaan si harkaa ciisee si argite gommaa si jijjiiree si hojii dhaabatee yoo gaaziin si harkaa dhumee dhaabatte gaazii si qicee si geegessa si galee garuu immoo Oromoon akka Oromootitti waliin sakaalini yoo ati suuqa takka banatte mootu waan san si waanyanii rakkoo gamaa gamana sitti suuqanii miidiyaa irra si baasanii guruppii waasaappiin sirratti hidhanii feel taate akka atillee deebitee mana hijaazaa isaa wajjin ciiftu si godhan. Si galaami wallahi kama dhugaati. Waan baay'ee mujaazaa tokko jira. Qarshii yeroo amma 10,000 mucaan ijoollee harka bade bakka bilbila cufatee mucaan gara Turkii kana deemee hin deebine hagamma 6 wayii kaffarra jira. Kafalee mujattii takka qarshii wayii akkana qarshii 400 wayii tuna bira jira diraama hin argeef. Maal naan jette beekta arsiitii ittiin ergine garuu ima callisee osoo haga makiinaan sun gubatte ati gubattee naan jette. Maal anji barbirriin 400 sun galtee maa akkana jettaa. Jedhee tergina wayne waan galchiten seene barkiyaaro ati nama gaarii ati nama jaba la ilaha illallah laalee gaafa san namni baay'een namni dhiiraa jechuun namuma waaqa bullee namuma dalagatu namni ati jettuun baay'een isaa makiinaa binnaaf jedhanii ol ka'anitti yoo makiinaa qarshiin birrii makiinaa bituu jala kalooftu jechuun namni baay'een leeftii qabatee ka guruppii keessaa bahee jira. Siigalee waan kana laayif irra taa'ee haasaa jira as keessa illee jira. Siigalee maaliifi wal sakaaluu fi wal kuffisuuf akka gaafa yoo nama si yaadan fakkaatanii si galee wal sakaalutu jira waan sansantu jira. Dhalaan baay'een ta dhiira Dubaay irrallee jaalalli qabee inni didellee dhiira Dubaay maruma arrabsiti. Takka yoo inni mana ijaazatii na fuudhi jedhee didellee ima arrabsiti dhiira Dubaay. Tanasri aanolee follow back gochuu didellee ima nu arrabsiti dhiirri Dubaay sagate jettee bakka maal goonare maqaa kennatu arrabaa ta'e. Aga dandeettanii walumaan gayaata. Ammallee baay'inaan isin caalanii. Doktor waan tokko waan Suudii ammallee baay'inaan isin caalanii. Doktor waan takka jira. Suuditti amma jaarsa itti wal himatanii jira. Namni tokko qarshii namaa yoo nyaate yoo nama albee waraanee miidhe yoo jaartii namaa fudhate manguddoo jira. Deeyte manguddoon guyyaa barumtaan nama sarree irraa qaltee qarshillee adabdet mataa isaa lafatti dhaabdee jaarsummaa teettee manguddoon waan namni nama san miidhe nama san kiisanii walitti araarsanii akka qiimillee walitti hin qabanne godhanii addaan galchan. Asitti namnummaan ati nama itti himattu hin jiru. Namnummaan ati nama itti himattu hin jiru, doktor.
Sigale. Sheeticha sana amma gaaf tokkotti arge mucaan tokko akkana barrii 2000 na godhee jettee tamoo fi kenneef isatti dubbatti amma mucaan tokko suutii jedhanii anaaf lollee jiru waliin dubbisnu nama itti erge. Sheetichuu naallole amma jaarsummaa qabanii jaarsota jalallee hin deessa mucaan gara itti manfiru. Qarshiin kun yookaan qarshii hojiiti miti yookaan qarshii maaliti miti qarshii uqubii sirratti walitti qabamu nyaatuu jechuun imagine. Bata. Sigale. Hundi isaaniitu wanti asirratti akkana na godhe jedhan kun wallaahi doktor sababa wayii qaban. Sababaan ala namni isaan hundi isaaniitu waa waliin godhan. Walitti ulfeessaniitiin wannotti adiiqatti walgatuun kunoo sababa maaliif Rakkina Adiiqatti walgatan san namni martuu na dhaga'aa jiraa miti ka mucattii ulfa afurojji gate san suntu isaatiif gatamaadhaa sa'iin hortatti qabsiisuu qaban. Dubbiin isaa jaarsummaa Oromollee bira lixxee jirti, jaarsummaa nama hundaatu bira tartee jirti. Imagine mucattii ulfa afur garaa qabdu qarshillee makiinaa bitattee haqa ulfisii baatii jaha ga'u qarshii hojjette fiddee kenniteef jedhan. Wallaahi yoo dhaga'u matatu ol naqee. Waan baay'ee sheemi. Kana amma ijoolleen teenna shamarranii baay'een keessanillee hin dogongorinaa dhugaa isinitti himaa dhageeffadhaa viidiyoo kana. Nama qarshii keessan isinirraa fuudhee isin dhokate yeroo baay'ee qarshii akkaawuntitti galchaa malee qaamalleen ittiin kenninaa nama. Qarshiin sun risiitii qaba. Shoorxatti yoo dhayite qarshiin kan keessii deebi'a. Akkaawuntiin isaa kan hojjenne gochuun hin danda'amu. Siigalee. Ofii keessanii calqaba dhiirasa wajji gangalattanii sitti heerumaa qashtii kiyyaa bareedaa kiyya jettanii erga achi booda qarshiin badde immoo yoo miidiyaarra baataniitiin Oromoon rakkiftan sunillee xiqqoo isii gaafii nama keessatti hin ta'u. Abbaan giddii kiliinii ulfaa gurguruu dhiise maaliif akkatti ulfaa shamar kiyyu? Abboo makiinaa baaratti dabarsitee dhiyyaa ki ganaasi makiinaan nu gottatu hin jiru. Yaa itti dabarsa rakkoon qabu. Yaa bittu Oromoon. rakkinni kun dhufee jira. Rakkina kana akkamitti furmaata kenninaa garasitti deemuu wayyaa. Anis yaada xiqqoo qabaa yaadatanitti. Akkaataan itti furru tokko jira. Shamarran keenya warra qarshii irraan ergattan tokko jechuu nama tokko ka qarshii irraan ergattan yoo tokko har'a qarshii sharafa ol kaasee isinii erge yoo ka duraan itti ergattan sun shilingii yookaan birrii takka ka gadi buusu taate namuma duraan qarshii isinii ergu ka gadi buusee isinii ergu saniin ergadha. Tokko har'a ol kaasee si erge guyyaa lammaffaa gurra kee keessa si dhahe. Yoo kan immoo qarshiin keessan calqaba galee achi boodarraan birrii isin yaa kenna. Ijoolleen mana madaamii nama naaj barabbartu. Baay'een isii rakkoo takkan qaban isaan. Ka rakkoo qabu nuyi. Warra dhiiraa ka argoo fi qarshii ergu. Sirriitti osoo garee tokko uumtanii yoo. Kiyaar. Osoo garee tokko uumtanii yoo. Garee uumuu wanti garee uumuu garee sanii iyyuu kalafti baddeen sani ka ijoollee guruppii hidhanii viizaa sii dalaga jedhaniini kaan garaamaa sirraa kaasa jedhaniini kaan qarshii kana biizinasii hojii hojjanna akkatti oonlaayinii hojjanna jedhanii nama baay'ee nyaadhamee dhume. Siigale ana warroota nyaataman keessaa nama tokko garuu ana abbaa itti booyuun qabu miidiyaarra ol ba'ee ima dhiise maal godhare hin danda'e. Osoo garee tokko uumtanii warri akka Dubaayitti ijoolleen beekamtuun hedduu jira. Garee hattuu ittisa hattuu ettanii silaa uumtanii gaarii ture. Amma naannoo amma anama Suudii keessa jira. Riyaadiin keessa ijoollee hanna adda addaa deddeemsisu kanarratti abbootii gadaatu jira. Ka Sikkoo Mandoo ka Arsii kan Harargee hundumaatu jira. Isaanitti mannaa. Gara sanii gara seeratiin illee gara community illee gara imbaasitti illee himatanii furmaata ni argatu. Amma warroonni Dubaayii kuni osoo atummaan garee tokko uumte garee ittisa hattuu ka jedhu community walittidha karaa warra Dubaayitti walittidha. Warroonni ijoolleen maallaqa nama kennitan ragaa qabatamaa galee viidiyootiin yaa hattuun Dubaayii gara kana maal ni dhufa. Himataa fi himatamaan illee haala saniin gargaaramu. Amma garee tokko jira garee godaansa ittisa godaansa seeraan alaa san irratti amma namoota hedduutu furmaata argachuu jira. Isinis ijoollee warra Dubaayii garee hattuu ittisa hattuu jettanii silaa uumtanii maquma biraallee haa ta'u
walii himataanillee himatamaanillee achi keessatti dhufu. Isin immoo caasaa mootummaa haa ta'u caasaa koominiitii warra Dubaay, caasaa imbaasii warra Dubaayitiin walitti hidhaa gootanii nama isaanitti kennuu danda'uudha qabdu. Garaa kanaan achirratti saaxiluu qabdu. Ijoollee shamarran teenya maallaqa irraa fudhate isaan immoo yogguu maallaqa namatti kennan naa ergi jedhanitti bifa sagaleetiin amma yeroo baay'ee viidiyoodhaan haasa'uu danda'u, sagalee weessaappitiin haasa'uu danda'u. Isa kana qabatanii ragaa qabatamaadha. Sagaleedhaan haa ta'u viidiyoon haa ta'u isa kana hin dhiyeeffatu. Himataa fi himatama akkasitti osoo deemtanii hanga tokko ni salphata. Ijoolleen karaa dogongoraatiin maallaqa haraami nyaachaa jiran kun inni dogongora. Shamarran teenya baay'ee miidhamaa jirti. Dubaayii keessatti maqaanis isin baduu jira. Warroota achi keessa sheekon aalimmanitti namoota hedduu jira. Yaada kanarratti hirmaadha. Yaanni keessaa bareeduma ture yaa tafarii kiyya. Hattuun Dubaay garee miti qawween dhagahu. Warra biyya garagaraatti rakkoo meeqa keessa argee achi ga'e beekta. Waan xixiqqoo tanan sodaatu. Ati silaa gaarii. Okay, akkitti sodaatu jira. Akkitti sodaatu. Namni kun eeran biyya san dhaqe. Mootummaa amma eeran biyya san dhaqe jechuun namoonni akka amma Suudii keessatti warri karaa baharaatiin deemu baasaboora isaa qaba. Koominiitii keessatti fi bakka sanitti namni sun qabamuu ni danda'a. Sigaleemi. Yogguu inni dhufee makiina isaa taargaa yoo qaafatte gara koominiitiitii yoo itti dhaqe koominiitiin taargaa isaa san ijoollee yoo himatamaa garagaa qabatamaa qabaate koominiitiin yogguu kompiitara keessatti jawaazonni biyya sanii ni jiraa miti. Namummaan sun maalummaa isaa ni beekama. Haga to'annaa biyyaatitti deemamuu ni danda'ama. Salphaa bar. Maalifan koominiitii fi imbaasii Itoophiyaa maaliif maqaa dha'e? Sababbii isaan illee caasaa keessa kaa'achuu qabdan. Karaa kanaan haala salphaadhaan nama kiyaaroo yoo hate ta'e taargaan makiinaa kiyaaroon ittiin deemu dhaqee maallaqa irraa fuudha. Intalti takka sagaleedhaan meeqaan ergitettee weessaappii waliin haasofte kiyaaroo waliin. Dhattee hogguu irraa fuutu taargaa makiinaa isaa qabachuudha qabdi. Gaafa inni aja barbaree hin kennoo jedhee isiin sun buuftatti garee amma isin uumtan kanatti himat. Isin bilbiltanii nama san gaafattu. Yoo waan kaadhu ta'e ragaa san itti dhiyeessituuf. Yoo humna keessanii ol ta'e garam kennitu koominiitii fi imbaasii biyya sanii sanitti kennitu isaan ni dhiyeessu. Yoo isaan ta'e inni seera bira ga'ee jechuudha gabaabumatti. Namni sun gabaabumatti to'annaa jala ooluu danda'a. Maaliif hanga fehaatu biyya keessatti illee hanga biyya isaa baasaboora isaanii achi jira waan ta'eef argachuu ni danda'u jechuudha. Bireentii gootee baasta taargaa makiinarraa. Yaa dhugaadha garuu mootu amma wanni godhamuu qabu amma du'aayimaan dhiironni kun hundi akka biyya tana dhufan godhamee rabbi dhiira isin haa fidu jedhamanii jechuudha. Warri Dubaay. Amma dhiira hattee rabbi isin keessa haa kaasu jedhanii du'aa itti godhu falli jiru. Rabbiin kaasa. Maal jedhamee okee bakka doktor. Ciao bakka. Amma waan mari'annu silaa baay'ee qabna. Arafato. Salam alaikum. Oye Arafato. Najia. Agami. Paya. Banna deme bani me silalla. Abo kalenda kamisa dadhabii qabachi wanno qamaa bulla machi ka dubbara kee sarafar. Ma kairo jimani jirti. Doggo gajir. La ilaha illallah. Ma mazrane gallere hamza famane galle chivne charar gatti duranjima dalage beku. Beku nage qabdaati. Wallahi naga kuno ante gurbatti mushakilo inu kafte amma manambano nagenya kenna sudanne. Gara hadika minamini kana demi yona ilmani sa hadika keessa akka ilmoo saree miu jira jirti. Ani godenya biraga wa kama nambane oi ustaz Khalid jedhani tiyari ingize marako wala garra male khairinga usafar Rabbi zina
eegu Dubaay baddeerti mangistii. Yaa qabati nagaa. Wallahi akka gaarii rabbiin galanni isaan badine. Kiyaari irra maa tarkaanfii furanneet. Kiyaar singiliidha garaana nyaatte dhiisi. Bakka rakkoon jiru ismatu dhadhaqqabaa fi tuwwa yoo takka fuute kun obeerri jala deemtee suuraa kaati rakkoon jaartii Dubaaytuun viidiyoo si jalaan haftu laayivii si jalaan haftu suuraa si jalaan haftu akkuma maxxanne bakka hunda si jala deemti yoo itti fuune miskiinnan immootu jaarsan qabne eenyutu wannoo geessaree bakka daaraa keessa gangalatanii bishaan daakansa alkeemamoo alshaar jedhamu. Jara geessu jedhee jireenyi isaa baduu qaba. Xiqqoo haa tajaajilu. Haa tajaajilu. Inshuraansii hojii tajaajilee mi bakka hangaa. Waggaa 5 tajaajiluu qaba malee xiqqaate. Okay. Akka filannoo Itoophiyaa tuan qopheessitanii pirezidaantii itti aanu. Laallee qopheessina. Yookiin osoo nu qopheessullee wannoo jennumaa walii kun mala warri walii achuma keessa illee wannoo jechuun mala. Abbaa giddii tokkollee bultiin barakaatuu fi didde ammaas Ingilitti deebi'a. Eegaa jirra irratti. Abbaan giddii dheengadda fuudhee nagarree keekii arraaba. Keekii fuulatti baxaante hojjetti. As osoo an takkan fuudhin abbaan giddii sadi na biraa fuudhe. Ajaa'iba. Maala gahee. Maami fuudhe biyya. Bareedni ijoolleedhaa biyya Dubaay kana jiru. Jadiira dhaabbattee hafuu eddaa sila. Abbaa giddiitiin beeyta kaleessa malkaa hojjosooteen abbaan giddii amma maaliif sargii daggastanii natti hin fuunee jennaan. Jaarsana afursitti fuunee jirraa shanaffaa shari'aan hin fayyadamu. Viidiyoo abbaa giddii tokko argee waan taaptaap godheetiin ka'ee qalbii gad deebisee keekii mure fakkaata qabattuu hin gatee taa'e jaarsattii isa gatee maqaana nyaatee bar. Keessaa buqqisee keekii mure ammoo ka ajaa'ibaati gammachiisee ka'e viidiyoo gannuriiti. Kakkanaan mootuu harka sanii lafa qabatee bara harka akkatti lafa qabatee taa'uun keekii as fuudhee godhe laa ilaaha illallah. Akkuma naa duraan mooqqaa marqa ittiin laaqanii yoo lafa kaayan fuudhee irraa arraabuu tokko. Gaaro. Jabaata jaartillee sitti fuudhaa dhagee gaaro. Nama wayitu maallaqa irraa nyaatee ati gadhiise. gabbartellee akkanatti fuutu waliigallee turre beeytaa doktor. Gil'iisi ammaati amma doktor nama tofoosuma keessa sodaadhe malee kolbee sirraa haasa'u. Sitti fuunu. Gaaro mee keessa na dubbisnee nama wayitiin taphata karaa maallaqa fudhate. Ni gaafattaani. Diraama kuma sadii irraa fudhate. Sii kafaltii dhaqii bira naa gaafadha dheddisa makiinan ta'e bakka gubatte naan jedhee mucaan tokko. Alhamdulillah obboleettiitii yarraa birrii fuutee bitattee gubatte makiinan sun. Guys, kana arrabsitanillee ani isin jaaladha. Kana jaalattanillee isin jaaladha.